yoon finne ati dhageeffadhu atis dura yoon finne islaama ni taataati. Yooni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waan jedhamu. Waan jedhu sadeen waaqa tokko jedhamu yoo fiddee anammaan si dhiisa ati yoo hin fidin islaama ni taata. Rabbitti naa kakadhu amma. Ni taata ani siifin ta'a amma wallahi si ta'a yoo ati hin fidin atoo yoo hin fidin na dhageeffadhu islaama ni taata amma. Siin ta'ane abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waan jedhamu sii fideenna. Fit ammana yoo fidde bakka mana kanaas cufe baay atis yoo hin fidin jecha waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo firqoo sadeen waaqa tokko kan jedhu yoo fidin islaama taata amma gartee dafi fidi. Waadanaatiin amma sirratti waadanaatiin. Siisene amma kun siisene afaan oromoo. Maaseeni kaa maqaa rabbiitti naa kakadhu. Siisene maqaa wallahi maqaa rabbiitti kakadhe waaqayyo kamitti waaqayyo jedhamu kanatti. Amma daqiiqaa shan isa wangeelli kunooti. Wangeelli daqiiqaa shan naan jedha. Daqiiqaa shan amma si jedhe amma. Asuma irra taa'an si baasash. Bas daqiiqaa shan see kanne bas daqiiqaa shan see kanne bas. Ilma hafuura qulqulluu yoo jira yoo ati yoon ani peenxeen taane anaa kijibaadha siita yoon fidin ati amma shaadaa qabattee deemta biyya garri ati deemtu jirtu daqiiqaa kudhanuu si kanne gar tokkoon deemin deem fidii kot ati shaadaa qaba dhaggeeffadhu eloore mucaan kun hin kijibe dhageessanii dhageessanii islaamaan taanaan jedhe yoo inni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko kan jedhu fide ani garee peenxee keessatti isinii dabalama inni yoon fidin ana ati ragaa naa ta'e islaamaan shaadaa isa qabsa ashhadu an laa ilaaha je garee shaadaatti isa dabala ani garee wangeelaan dhaqayoonni kan fidu taate amma dhumatti hin dubbatin daqiiqaan tokko deeme fidi daqiiqaan kee deemu jira 5 7 8 kanne gizee fidde dubbadhu ani waan beeku wangeela ajaa'iba cal jenne dhaggeeffan hin dubbannu waan bira daqiiquma lakkaawa jiran ati yesus waaqa jettee amanta ani yesus waaqaa miti ergamaadha jedhee namana kanumaami kan biraa waan nu jidduu jiru. Quraanni kiyya yesus ergamaadhaan jedha wangeelli yesus ergamaadha jedhamu hin jedhu kanuma. Yesus jedha wangeelli Yesus karaa inni ittiin waaqayyo abbaan karaa inni ittiin biyya lafaatti mul'ateedha jedha. Ergamaadhaa miti hin jedhe yesus ergamaa miti. Ergamaa mitiidha waaqayyoodha. Akkasii jechuun karaa inni ittiin biyya lafaatti ittiin mul'ate karaadha. Karaa maali? Karaa ittiin inni biyya lafaatti mul'ate biyya lafaattiin fayyisee karaa namni ittiin immoo karaa waaqayyo abbaa sanatti dhaqu jedhee kiristaanonni akkasii. Kanaaf yesus waaqaa miti karaa namni irra deemee abbaa waaqayyo biratti dhaqu jechuudha. Abbaanis hafuura qulqulluunis ana keessa jedha achitti immoo yesus kiristoos. Eenyu yesus eenyu galmi kan waaqayyo inni bira nama geessan eenyu inni eenyu. Waaqayyo abbaadha isa jiraataa bara baraati. Kanaafuu waaqayyoon gartee abbaa san malee waaqayyoon biraa wayii jira. Hin jiru karaa isaati yesus kiristoos immoo. Yesus karaa yesus waaqaa mitiimi. Akka jedhu. Abbaan ilmi hafuura qulqulluu abbaatu ilmis hafuura qulqulluunis ana keessa jedha. Ana keessa jechuun tokkodha. Waa si garsaa qoy. Asirratti qoy. Geessa qoy waa. Jesus. God. Barreeffamni kun sin mul'ata dhiiroo sinni mul'ata ol upside down hin godhe maal agarta asirratti ni mul'ata. Xiyyaa kun yesus Jesus kun waaqa jechuudha. Yesus karaa kanarra si oofee jechuun waaqa bira si geessaami. Waaqaa miti kan inni waaqni achi jira. Olii gallee. Tole ati fufi xumuri asirratti ibsan qaba. Yesus karaadha dhugicha dubbii waaqayyo irraa dhageessan barsa galma waaqayyo bira nama geessa malee inni galmaa miti inni waaqaa miti akkasimi. Argii galma ta'ee argii waaqayyotti nama geesse karaan tokkicha san argii ta'eeti immoo waan biraa maal turare ilmi sun ana keessa anatu ittiin karan ittiin biyya lafaatti mul'adhe argii jedhe akkasitti amannee dhalaa nuti kiristiyaanonni akkamitti amanna beekte. Yesus Kiristoos kana kara waaqayyo jiraata inni ittiin biyya lafaatti mul'ate biyya lafaa ittiin fayyise. Itti mul'atu waan.
inni Ega ittiin waaqayyoo baase jiraami. malee. Eeyyee waaqayyo Waaqayyo abbaa ilma. Yesuus kun waaqayyoo barsiisaa miti. Karaa waaqayyoo barsiisaa mi? Mm. Karaa waaqayyoo kamiin barsiisa? Amma fakkeenyaaf waa'ee paartii siyaasaa yoon barse muummee ministeeraa akka kophaati ani paartii saniifin hojjedha malee ani abiyyii miti. Ayyee. Walii gallee? So Ayyee. Yesuus Kiristoos barnoota waan waaqayyoo irraa dhagee biyya lafaa barsiisee namni karaa isaa irra deemu waaqayyoo bira waaqayyoo abbaa bira isa tokkicha bira dhaqaa miti. Ayyee. Tokkicha san malee waaqni biraa hin jira. Isa malee karaan immoo hin jiraachi karaa biraan immoo hin jiru isa An malee. karaarra wal hin dhabne karaa Museen saba isaatiif karaadha. Karaa Museetiin malee waaqayyoon beekan. Karaa Museetiin malee abbatti hin dhaqan. Raajoonni namni ergamoonni hundi saba isaa Abrahaam karaa Seexaanaati moo karaa waaqayyoo barsiisa? Karaa waaqayyooti. Waaqayyoon barsiisa. Waaqayyoo takkicha barsiisa. Raajoonni nabiyyoonni ergamoonni hundi karaa waaqayyoo barsiisan. Ofii waaqaa miti isaan. Waan jedhe Yesuus biyya lafaa irratti karaa waaqayyoo barsiisuu ture. Waaqayyoo kam isa tokkicha waaqarra jiru san miti. Yesuus Kiristoos gooftummaanis waaqa irratti lafa irrattis akka isaaf kenname hin amantaa? Ani gooftummaa hin dinne gooftummaa jechuun aboo aangoo wahiiti. Wahii irratti si shuumu si dibuu jechuu waaqayyoo isa dibe. Hin dinne kanaan ani waaqummaan didu jira. Waaqummaa hin qabu. Gurmaan gidduu jiru maali abumuwaas? Waaqayyoon Yesuus barsiisu kun kami? Waaqayyo Yesuus Kiristoos barsiisu moo? Waaqayyo abbaa isaa isa biyya lafaa kana irratti erga cubbuurra erga isa biyya lafaa kana fayyise. Gobas waaqayyo abbaa san malee waaqayyoon biraa hin jira qaamni biraa kan waaqa jedhamu. Hin jiru kan waaqeffamu abbaa ilma hafuura qulqulluu kana sadan ala waaqa tokkicha malee hin jiru. Yesuus hin jenne kana waan sin jedhe afaanuma kee kana dubbii kan kee hin diigin waan naan jette waaqayyoon tokkichi abbaa malee hin jiru naan jette. Ilmi waaqayyoo tokkicha. Ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos. Waan jedhe ilmi abbaatu waaqayyoo tokkicha moo ilmaatu waaqayyoo tokkicha? Abbaan hafuurri qulqulluu ilmi. Afaan Oromooti miti kun afaan Oromooti waan si gaafadhe. Wanti tokko waaqayyoon tokkichi. Si dubbisaa waa si dubbisaa qoy. Phaawulos akkaati amantu kanan aman. Qorintos isa dura. Qorintos. Taap godhaan kasu jiran. Qorintos isa dura. Qonnaa 8 lakkoofsa 6. Kasih. Akkana jedha Phaawulos akka jedhu abbaa caalii arra biyya lafaa biyya tam jirtansa akka isa akkana maasitti akkas akkana kuna maasha Allah yaakumullah ana dhufu lallaba isinumaa deemaa jira bar kutaa biyya wanta Booranaa qofan dhaqinaati Finfinnee tan hunda waliin gaa isin okay ittiin gorina gara Gondorii rongorina isinin ilaallatu saba keessan qofa kutaa kudha takka dhaqa hayyee akkana jedha Phaawulos akkana jedha nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hunda uume waaqayyoon meeqaa jira jedhe tokkicha san ilma moo abbaadha? Abbaadha. Kanaafuu abbaa malee waaqni biraa hin jiruumi? Hin jiru ayyee. Ilmis Yesuus waaqaa miti hafuurri qulqulluun waaqaa miti walii gallee? Ayyee akka abbaa keessa ta'e moo namanta achitti? Haa ta'u atilleen atilleen Yesuus keessa jirta. Jiraatteef keessa waaqa ta'uu hin dandeessu waan jedhe Phaawulos waaqni tokkichi abbaa qofa jedhe dhugaadha moo soba? Dhugaadha. Bakka Yesuus waaqaa miti kaa abbaa qofaa waaqa. Ayyee. Bakka mala yeetta dhumatti hin qasuma. Kanaaf Yesuus waaqa hin jedhin kaa. Kootu gaasitti immoo ammas isin waaqayyo abbaa sanatti amanaa jirtu moo waaqa biraatti amanaa jirtu? Akkatti waaqayyo abbaa sanatti amantan immoo asirratti ifanaa godhu. Fudhattee dura Yesuus akka waaqa hin ta'in. Yesuus akka inni abbaa keessaa hafuurri qulqulluun Ani abbaa keessaa sin jedhe barattoonni illee keessa jira gus waaqa 13 ta'a. Waan jedhe Phaawulos dubbii Phaawulos kana fudhattee jedhe waaqni tokkichi abbaa bicha akka ta'e. Ati nama hubattu abumuwaas
Gaafa namni Ana disika. Waan siin jedhe eenyu abbatti amantaa afaanitti amantaa nan laallatu wangeela keeti nan laallatu quraana kiyyarraa feetu na gaafadhu waan si jedhe waaqayyoo tokkicha abbaa qofa akka ta'e ni fudhatta akka Yesuus hin ta'in. Waaqayyo abbaan nan amana nan Ansan dubbii kan san siin gaafane boqonnaa amma dubbise kana dhuga moo soba? boqonnaa amma dubbiste moo? Yesuus Kiristoos mee bani boqonnaa amarra dubbiste mee bani. Siifin jedha Qorintos isa duraadhaa lakkoofsa 8 boqonnaa 6 nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha Phaawulos. Eenyu waaqayyoon tokkicha kan waan hunda uume? Goobos. Waaqayyo abbaa isa waa hundumaa uume. Innis waaqayyoon tokkichisan eenyu? Waaqayyo abbaadha. Isuma nuti amanna. Kanaafuu waaqayyo abbaa malee ilmi waaqaa miti. Hafuurri qulqulluun waaqaa miti mi? Asitti dhaabbadhu galaa asitti moo waan ta'e walitti yaada gaaffii ta'e yaa sammuu keessaa wal baasaa deemna ni reebu moo as? Akkas miti ree bakka. Waaqayyo abbaa isuma waa hundumaa uume kana. Inni karaa ittiin biyya lafaatti karaa Yesuus Kiristoos isuma sanatu karaa sana biyya lafaatti mul'ate. Yesuustu waaqa tokkicha moo abbaatu waaqa tokkicha? Hafuurri qulqulluunis Yesuusis abbaa sanarraati kan ba'an. An akkas hin jenne. Waaqayyoon tokkichi Yesuus moo abbaadha? No, qabadhilaas as dhaabadhu. Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluunis waaqayyo abbaa isa jiraataa sanarraa achirra akka isaan achirra hafuurri isaa dhufe sin hin jenne. Phaawulos jecha kallattii fi alkallattii ni beekama. Kallattiidhaan dubbatee nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira tokko hin jenne tokkicha. Yesuusilleen akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti si waaqayyo isa tokkicha jedha tokkicha. Hayyee isa dhugaadhaa jedha. Sinin wangeela Yohaannis keessa yeroo baay'ee yeroo haasoftu nan ilaala. Wangeela Yohaannis keessa fakkeenyaaf boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irrattis yeroo baay'eeti fudhattee ni haasofta. Isa na erge jedha. Yesuus Kiristoos. Isa kana sin mormine. Isin mormine. Eeganaan hin mormin hin fudhatu sagalee waaqayyoo kana kan hin dubbise. Tole akka Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun waaqayyo abbaan akka inni waaqa tokkicha ta'e kanan jenne ani kana anaa miti kan wangeelatti amanu ani wangeela keetti hin amanu akkuma quraana kiyyatti hin amanu nan gaafatinan siin gaafachuu jira waan jedhe waaqayyoon tokkichi abbaa qofa tole dhaabadhu ni fudhatamu fudhatu asitti dhaabadhu tole sitti amantu miti waaqa itti amantuu fi waaqa abbaa sana moo kanatti wal buqqeenaa qabdee deemtu akkaataa inni tokko ta'an natti. An waan siin jedhe dura wangeela kee fudhadhu quraana kiyyarra ani quraana kiyyarra na gaafadhu wangeela kee nan gaafatin. Okay? Waan siin jedhe quraana kiyya fidii ni fudhattaa nan jedhe quraana kiyya osoo udaan nyaadhu naan jedhe ni fudhadhu na dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe Phaawulos akka jedhu waaqayyoon tokkichi abbaa bichaadha jedha dhuga moo soba? Qoy. Gaaffii na gaafachuu malee gaaffiin si gaafadhu naa deebistaa. Fudhadhu kaa egaa wangeelan fudhattu akkamittiin si hojii haasawa? Aafan hin fudhanne ani. Waaqayyo abbaa ilmaa hafuura qulqulluu. Waaqayyo akkasiin hin jenne Phaawulos akka jedhu nuuf garuu yaa sabaa nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa jedha isa waan hunda abbaa qofa jedha Yesuusii miti hafuura qulqulluun abbaa qofaa waaqa tokkicha jedha dhuga moo soba? Itti nama na abbaatti. Waaqayyoon tokkichi eenyu? Yesuus immoo abbaadha. Abbaa nam fudhadha itti nama na waaqa tokkicha abbaatti. Itti amantaa siin hin jenne waaqayyoon tokkichi Yesuus immoo abbaadha. Ati isa kana baruu barbaadde? Deebisiin siin jedhe deebisina. Waaqayyo abbaa keessa hundisa. Ansan siin gaafanne keessa hin jedhe wangeela hanqa fudhattu gartuu akka hin deemtu hin fudhattu pheenxummaan wangeela fudhattu biyya lafaar nilleen dhalanne dhalachuuf illeen teessu. Waan siin jedhe. Okay, waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhime. Waaqayyo tokkichi abbaa qofa itti nana mana waaqayyo abbaa qofa itti nana mana garuu Yesuus waaqaa miti mi? Hafuura qulqulluunis akka isa keessa ta'e hin fudhatu. Na dhaggeeffadhu ani hin fudhadhu ani waanuma takka wal keessaa fi jinnii keessaa ani wangeela kan hin fudhadhu siin gaafachuu jira. Diiniiti. Waan jedhe. Waan ta'e beentee wangeela fudhatu hin jiru. Itti aman. Na dhaggeeffadhu waaqayyoon tokkichi abbaa malee Yesuus waaqaa miti hafuura qulqulluun waaqaa miti waaqayyoon tokkichi abbaa qofaa mi? Ayyee. Jedhika. Abbaadha. Yesuus Kiristoos abbaa kana keessaa
Afuurri qulqulluun eessaa Isa beesin hin jenneen abboo isa beesin hin jenneeni. Hin kutiin ila kana biraa Eessaa gottee hin kutiin kana. Okay, mee qoy kallattis gaafadha. Wangeerratti Waaqayyo tokkicha kan jedhame abbaadha moo Yesuus? Waaqayyo tokkicha kan jedhame sadansaa Waaqayyo tokkichadha. Ana hin jirtu mee fidi sadensaa Waaqayyo tokkicha kan jedhu fidi kun boqonnaan fidi. Amma nan fudhadhu. Yoo sadeen abbaanis ilmiinis hafuurri qulqulluun sadeen isaanii Waaqayyo tokkicha jedhu peenxee amma siita. Yoo ati hin finne islaama ni taata. Siin fidaan. Ni taata si guddisayye. Hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokko kan jedhamu siin fida. Na dhaggeeffadhu. Amma fidi amma. Yoo hin finne ati dhaggeeffadhu atis dura yoo hin finne islaama ni taataati. Yooni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokko waan jedhamu. Waan jedhu sadeen Waaqa tokko jedhamu yoo fiddee ani ammaan si dhiisa. Ati yoo hin fidin islaama ni taata. Rabbitti naa kakadhu amma. Ni taata. Ani siifin ta'a. Amma wallahi si ta'a. Yoo ati hin fidin atoo yoo hin fidin na dhaggeeffadhu islaama ni taata amma. Siin ta'ane abbaa ilma qulqulluu sadan Waaqa tokko waan jedhamu sii fideenna. Fid ammana yoo fidde bakka mana kanaas cufe baay atis yoo hin fidin jecha Waaqayyo abbaa Waaqayyo ilma Waaqayyo firqoo sadeen Waaqa tokko kan jedhu yoo hin fidin islaama taata amma gartee dafi fidi. Waadanaatiin amma sirratti waadanaatiin. Siiseene amma kun siiseene afaan Oromoo. Maaseeni kaa maqaa rabbiitti naa kakadhu. Siiseene maqaa wallahi maqaa rabbiitti kakadhe Waaqayyo kamitti Waaqayyo jedhamu kanitti. Amma daqiiqaa shan isa wangeelli kunooti. Wangeelli daqiiqaa shan naan jedha. Daqiiqaa shan amma si jedhe amma. Asuma irra taa'an sii baasash. Bas daqiiqaa shan see kanne bas. Daqiiqaa shan see kanne bas. Ilma hafuura qulqulluu yoo jira yoo ani peenxeen taane anaa kijibaadha siita yoo fidin ati amma shahaadaa qabattee deemta biyya garri ati deemtu jirtu daqiiqaa kudhanuu si kanne gar tokkoon deemin deem fidii kottu ati shahaadaa qaba dhaggeeffadhu eloore mucaan kun hin kijibe dhageessanii dhageessanii islaamaan taanaan jedhe yoo inni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadeen Waaqayyo tokko kan jedhu fide ani garee peenxee keessatti isinii dabalama inni yoo hin fidin ana ati ragaa naa ta'e islaamaan shahaadaa isa qabsa ashhadu an laa ilaaha je garee shahaadaatti isa dabala ani garee wangeelaan dhaqee inni kan fidu taate amma dhumatti hin dubbatin daqiiqaan tokko deeme fidi daqiiqaan kee deemu jira 5 7 8 kanne gizee fidde dubbadhu ani waan beeku wangeela ajaa'iba waan akkasii hin jiru cal jenne dhaggeeffan hin dubbannu waan bira daqiiquma lakkaawa jiran waan hin jirre wal falmuun gaarii miti. Akkasii bar itti dhiise ofii deemee goolli san hillim hantuutani beektan hantuutni deemee nyaataan fudhadha jedhee achirra qabama ofiif rakkachuu deema. Yoo arrabooda jedhe mana kiyyatti dhufee hin dubbatu hin kijibee miti hin kijibe arrabooda mana kiyya hin dubbatu ganda kana jala bilooka isa godha ulee. Hai maal akkanatti kijibuun jiran waan jedhu Elooyiko waan jedhu wangeelli Phaawulos Waaqayyoon tokkichi innis abbaa qofa jedha. Abbaa qofa Yesuusii miti Waaqayyoon tokkichi hafuura qulqulluu miti abbaa qofa Waaqayyo tokkichi jedha. Yesuusillee wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 keessatti si Waaqayyo isa tokkicha. Yoon fakkeenyaaf akkana jedhee mana kee maatii teenya keessa dhiirri aanuma tokkicha kana yoo jedhe dhiirri biraan jirti jechuudha. Hin jiru. Hin jiru jechuudha afaan Oromooti. Anyways yaa'u namni yaada garagaraatti amanuu danda'a. Akkas. Kallattii garagaraatti amana. Ani paagaanota wajjinan ture amma yeroo ta'een paagaan jechuun yeah, I know them. Those who they don't believe in. Bakka saa wajjinan ture namni waan barbaadetti amanuu mirga isaati bargit garuu waan xaxamane sana reason out gochuu qaba. Absolutely. I got that. Ani gaafa namni waan hin jirre ni jira naan jedhu wangeelumaan ani osoo inni dhalatiin faa dubbisu ture moo isa kam jira naan jedha baasiwee yaani amma amantaan koo pirootestaantiidha ayye waan itti amanu sana riizinaat godhee siif nan dhiyeessa dhugaa jiru jechaadha akkas dhugaa jiru siin dhiyeessa fudhachuun dhiisuun mirga keeti atillee dhugaa jiru naa dhiyeessitaa fudhachuun dhiisuun mirga keeti. Absolutely. I got that. Waan kana kan arganne nan beekama macaafarra hin jiru waan takkas jedhu. Warri zina waa walii fidi deema maqaa abbaatiin ilmaatiin hafuura qulqulluun cuuphaati saba hunduma barattoota tokko taasisa malee sadeen Waaqayyo tokko Waaqayyoon
waan akka gartee namni nyaata biddeena maari daraq walii godhee arcee waan adda addaa biddeena godhu waaqayyoon sadeen kanarraa qaama sadeen kanarraa tokko ta'a. Ati daqiiqaa si lakkaa'amu jira ayyuu hin dubbatin hin dubbachuu hin dandeessu gizee fiddee. Maan Gizee fiddee arra takkaanaa peentee takkaatii islaama dhumattee ulii biyya lafaatirra hin jirtu ani lama. Abu Mu'aaz takka garee wangeelaa ofirra kaayyatee deema ati garee shaadaa kaayyatee deemta jechuuli. Dhumattee. Yaa muramtee Oromoon. lakkoofsa 19 baate. Jira ture isuma dubbisi. Dhaggeeffadha. Amman si baasutti. Dhaabba maasii waan na hanga baasu baati sanuma anaafeeti ballamni biraan nu jiru. Takka peentee ta'u argattee boqonnaa argattee. Elamaatoos boqonnaa 28 lakkoofsa. Argattee jedhe argattee. Dubbisi. Maal dubbisaaf daqiiqaa shanna kan jette boqonnaa saniin fidanaan jette argattee dubbisee naan ambaayibaa hin dubbadhu. Wangeela nuti jira. Erooyin nuti jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irra dubbisi. Argattee jedhe boqonnaa san malee hin jirtu fixattee daqiiqaa shannaa kan jette argattee boqonnaa. Dubbisi. Maali bakka kana malee waan biraan jiruu miti hin dubbisnuu mi uli. Waliin dubbisina naggeeffatanis. Waan siin jedhe waan siin afaan Oromooti mi waan argattee moo hin arganne boqonnaa si fidee dhufan jette duraanii. Dubbisi koomentii 28 naan dubbisa mee aloori gaafadhu boqonnaa akkas jettu san maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa fura qulqullu sadeen waaqayyo tokko kan jedhu san argattee hin jedhe eenaan jedhe ka. Imicciidina bumaa dubbii namaa. Imicciirre afaan mee eroo gaafadhu afaan peenxeetiin gaafadhu afaan kiristaanaatiin akkam jedheetiin haasawa. Maqaa waaqayyo abbaa afura qulqulluu sadan tokko kan jedhu argattee yoo siin jechaa jira hayyuu. Daareektii. Yesuus Kiristoosis maqaa abbaa kan ilmaa kan qulqulluutti dhaqaati cuuphaa bartoota godhaa isa jechuudha. Aboo cuuphaa irraa si gaafadhe kana si dura haasa'uu jira. Ati maal ajajama amala badu shahaadaa qabachuu deemtu shahaadaa qabattu malee hin deemtu mana kana. Yookaan yoo ati kijib arrarraa eegaltee zaaree jammiree iska maqaabir hin dhufin mana kana. Amman siiman nama kijiba wangeela irratti kijibu dhaggeeffadhu hin dhufin mana kiyya jalaas hin dhufini bulook godhi maqaa kiyya jalaas bulook si godheetiin deema kijiba ati kijibu jiru na dhaggeeffadhu hin dhuftu ganda kana hin dhuftu umrii ta'e manuma islaamaa takka yoo ati bakkaanan jiru dhufte anaa sare na argita qoy waasi gaafadhamma na dhaggeeffadhu waan naan jette peenteen taataa naan jette maqaa ilmaa maqaa fura qulqullu maqaa abbaa sadee waaqa tokko kan jedhu sii fida waaqa tokko kan jedhu sii fida naan jette moo hin jenne jedheera siin fida hin fidu jenneen amma boqonnaan sana akkas jedha ammani obboleessa daqiiqaa shannaa kan jettee bar daqiiqaa kudhanuu sii min kanna la macaafa anaaf si gastiirra ta'a namni biraan hin taa'u gastiirra anaaf si qofatu ta'a siin fida ati kana hin furatta yoon daqiiqaa shannaa kan jette eeyyeen siin jedhe niin buusa kuno ammaan buusa waanni kana qofa jalleen islaamaa bu'a eroon qofa haa ta'u ni dura gaadhaaf bu'i namni hundi bu'a no amma mini Impuna. macaafa qulqulluu Impuna. Amma puna. Imbuin yakkas heera qaraara adda adda heera maa baasaa oolta daqiiqaa shannaa kan jette waan silaa boqonnaa moo daqiiqaa shaniin kudhan sii ganne asumaan hin bu'in dubbii keessa isa gogaama sana fiddan malee isin isa waan gogaa caljettanii nama ni qabda amma dhiiraa mi'ati dhiiraa min ni qabda boqonnaa akkas jettu eessarra jira yoom fidda daqiiqaa shannaan jette daqiiqaa shan dabare daqiiqaa shan dhume yeroo naadhaan yeroo daqiiqaa ittiin sii dabala hayee har'a islaama taatu malee gar takka hin deemtu. Islaama moo ta'e ani waggaa meeqaan itti dhaladheen keessa ture garuu ittiin si deebisa gar takka hin deemtu. Hin deebinaan hin jenneeti ragaa yoon fidin. Wanta ragaa qabatamaa qabudha kun macaafa qulqulluu keessa waan yoon fidin hin deebi'a yoo hin jiru yoo ni jira naan jette yoo hin jiraanne islaamaan niin taanaan jette ani yoo jiraatee pheenxeen si taan jedhe hin fidda. Daqiiqaan keetu dhuma fidi ayyee fidi akka hin dubbatinaan hundi irra ajandaan biraan jirtu irra gar takka hin deemtu harka Abu Mu'aaz shahaadaa qabattee deemta gartee waldaa dhiisteeti masjida dheeyta masjida Allahu akbar wada masjid wada beet kristaan umur siidumatti gurba ofiif wallahi ofiif na afaan buutan ani hin lima bakkaan qabe gadi lakkisu
waan wangee ittiin dabalin kan jedhu wangeelarra jira si dabala inni irrisin jedha sirraa irrata jedha itti dabaltee miti waan qaal baqaalii hin jirre akkana lafa akkaatee jaarraa 21 keessanatti kijibumoo yelloo no way no more eeysaa fidda haare wangeela biraa akka barreessa deem feetu 81 keessa dhaqi feetu 66 keessa dhaqi feetu 7 maal jedhan 73 keessa dhaqi hin jiru ani jecha kaan waaycu hin jiru hin beek kiristaanni hundiin aman akkas hin jiru akka biraatiin na amansiisuudhaaf ragaa adda addaa wali fidi malee qaal baqaalii waan akkasiisan eessaa naa fiduu deemta islaama ta'uu deemta har'a garee wangeela irra garee shaadaa yoo shaadaa si qabaachifne garee wangeela profaayila kiyya kaayyattee deemta maqaa kiyya Abu Mu'aaz torban takkaaf sin qabsiisu shaadaa Abu Mu'aazitti jijjiirratta mana kan kee kana Abu Mu'aaz jettee isa lammaffaadha maal godha reed shaadaa islaama keessaan ture jedhee miti Keessa gad deebi'ee achumaan bu'eedha ustaaz as deebii hayyuu. feetu gartee iPhone irra barbaadi feetu Samsung irra barbaadi feetu wangeela irra barbaadi hin jiru jecha kun gurbaa kiyya hin jiru goobasii kan koo nama waaqayyoo hin jiru wallahi hin jiru munoo daaqonni farfaattoonni hundi asirra jirani Gurbaanu naqaqqabaa jedhee bar. Gurbaanu naqaqqabaa jedhe. haadha manaa dhiisee biraa deema manaa ba'uu jira bee baramma hiriyaa gaafate gara ollaa deem feetu mana kitaabaa dhaqi deem gaafadhu maal jettaniin laabraarii dhaqi hin jiru aan hin jirre quraana irraa fi wangeela hin jirre itti daballa hin finnu hin jiru baqa hin agarre ma jedhi gartee kontekstiin waan kana akkana jedhi naa ibsuudhaaf yaadi naan fudhadha fadhu naan dhiisa maqaa rabbiitiin naa kakadhu jedhees akka islaama taatu akka kiristaana taatu naan jedhe dhiiramee kaatu asii ballama naa seenee kanarratti deeme jedhana akka maa godhu rakkanne ayyan qasu kutuudhaaf tokko 2 3 4 5 6 jechaara. Bakkuma sannaa waraa Amma eegaa yoo as deebi'e ibsas. Allah maqaasa ana argatu mee waan kun hin jiru bara. Hin jiru itti mika hin jiru jedhi nama waaqayyo meetti dubbadhu hafuura ani waa fooniin haasa'u jira. Malee hin jiru waan ta'eef. Networkii isaatti diimaate bakka cufa boof deema. Eessa barbaada. Waan duraan hin qabne waan wangeela irra boqonnaa mataa hin qabne maaf of rakkifta dhuftee mana Abu Mu'aaz jirana. Ani waan hin beekne ganda kiristaanaa dhaqee waan hin qabne arran argine gaafa yeroo isinii fideen dhufaan jedha. Deeqaa shannaa kennaa miti guyyaa shanuu siifin kannaan dhugaa. Wayyo. Kuteeka. Yaa gooftaa machaa. Maqaa Abu Mu'aaziiti. Akkas gochuun qabu ture bacirraash. Okay, ayi daadee nageen itti haa ta'u. Baadii isaatti yookaan dadhabbina isaatti amanee deemullee qaba malee. Akkasumaan hin jechuun naan gaafadhaa jedha. An akkasumaan jedhan barumsaan irra qabu, beekumsaan irra qabu, hawaan irra dubbise. Hin jira miti abbaan waan kana hin jira. Yoo jira ani hin qabu ragaa dogoggoraa ani hin qabu mee itti ilaala. Naan dubbisaan jedha malee dirqumatti hin jira ammaan si kana kiristaana ta'e naan jedhee bara maqaa waaqayyooti rabbiitiin naa kakadhu naan jedhee bara. Hin barbaachisu kun dogoggora guddaa. Na sodaachisee bara nu. Hai gurbaan akka waan haaraa wangeera jiru na sodaachise dhugaa. Viidiyoon kan kee biyya lafaarra kan lakkifame baga jiraattan yerooyi. Abeet. Baga jiraattan damee kami protestaantuma meetu? Dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha baasee akkas gochuun qabu. Abeet. Eesh Abu Musa. Tas fayyeera. Me fayyeera jedhime. Abeet naguma mini. Nama waaqayyooti si jaaladhaa barate dhugumaan nama fayyaati nama fayyee. Naguma miti. Nagaa. Networkii keeti. Nama nagaa networkiin isaan dalagu nama rabbaashii networkiin isaan hin dalaga. Ani hin beeku. Amma isin waa'ee Yesuus waa'ee intin irratti walii galuu danda'amiti. Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa kan jedhuufi nuti immoo amma fakkeenyaaf waaqayyo abbaa kan ilmaa kana fuudhatee kan jedhu kan jecha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Maal jettee yeroo? Abbaan caalii jiranii bada. Hin jiran. Abbaan caalii xiqqoo itti ajame daqiiqaa takkaaf yoo danda'e gama keessaatiin dubbisuu barbaada. Abbaa caalii dubbiseeyye. Ergaa wayina biraa qabani.
Tole tole. Abbaa Abbaa caalii yoo Caalii. jiraate. Karaarra deemaa jiraniin si'a. Okay. Itu Inni si fakta. dubbisan ayyee. Tole. Ka Islaama ta'e jedhee ta'e montaan eega Islaam. Miliqee kote deeqaa shanii deeqaa saddeet dabaree kote. Ani wangeeloo kameraa na fiduu deema gugulii katabee ofii as baasuu deema jedheetiin anu wayyoo maatii baay'ee jechuun deema. Okay. Anyway fayyee deebi'e ayyee kottu. Networking keetis qaccallootti hin dhaga'amu. Aloori dubbadhume. Amma waaqayyo abbaa kana hafuura qulqulluu fi waaqa ilma tokko jennee amanna amma nuti jecha ani. Wanni kana jedhu ni jiraame. Ustaz mana Seenaalee. bustan jedha namicha amma. Jala kana mana bustan jedha kuno. No, namni si buusa hin jiru obbo. Oye, bakka wantaa deebisa. Jiisa si buuseetiin isa deebisa. No, namni buusa hin jiru. Galchaa namni jirtan bakka san. Ingilchaa jala galchaa. Namni waan ni qabdan. Nama buusuun hin jirtu as. Nuti takka nama hiinaan qilinxoos keenyaan si gadi lakkisnu. Achuma ta'e isaan kan murtiin sirra dabartu. Elori waan jedhu maqaa abbaa jedhamoo waaqayyo abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu wangeela ni jira. Akkas jedhee takkaa kan kaa'eeru hin jiru. Goobas. Deema Yesuus Kiristoos waa'ee cuuphaa Ani irratti. waan intiniidhaan sin falmu baay'ee cirraash wanta dhugaa Akkas. riyaalitii jiru Yaa. eenyuuf illee qabadhu Kan. ani pirootestaantii hunda ripirezentiin godhu eenyu illee Hin goote. ripirezentiin godhu mataa koon bakka bu'aa mataa koo karaa itti amane garuu si ibsuu nan danda'a jechaadha. Ayyee. Waa'ee So cuuphaa ani Yesuus amma in Kiristoos. jeneraal achirraa ka'uu keenya dura macaafa qulqulluutti amanuu dhiisuutu dursanatti fakkaata waa'ee isaarra jechaadha. Maaliif beektaa? Macaafa qulqulluutti amante jennaani guutummaan guutuutti Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e si ibsa macaafni qulqulluun jechaadha. Ittiin amanne taanaan durayyuu ittiin amanne beektaa? So namni eessaa ka'uu qabaa waa'ee Yesuus Kiristoos otoo hin taane ani ammoo waa'ee quraanatti hin amanne taanaan waan quraanni jedhu sana hin fudhannee jechaadha. Atillee Akkam. macaafa qulqulluutti hin amanne taanaan macaafatti hin amanne amma macaafni keenya guutummaatti Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e lafa kaa'a beektaa wal falmaaluma ooluudha maal jechuu ta'a malee ati amma maal na falmuu qabdaa yoo ta'uu baasellee macaafichi sirrii mitii kan jedhudha. Kan ta'uu qabu falmiin kee jechaadha. Macaafumti qulqulluun kun sirrii mitii dogoggoradhaa kan jedhu na falmuu qabdaan immoo sirriidhaa siin jechuun qaba. Riizin aawut gochuun qaba. Sirriidha jedhees jechaadha. Okay. Waan naagalee jira. Malee macaafa qulqulluu keessa Yesuus waaqa akka ta'e siin Okay. kaaha beektaa bakka siin kenna waan ta'eef. Okay, bareeda. Tanumaan barbaade waaqayyo abbaan dubbatee ana malee waaqayyo hin jiru. Anumaan waaqayyo Isaayyaas keessattis ana duraas waaqayyo hin jiru. Ana boodaas waaqayyo hin jiru. Fayyisaalleen ana malee kan biraa hin jiru. Ana waliin waaqayyo biraa hin waaqessina. Anumaan waaqayyo ana tokko. Eenna waliin jira yeroo lafa kana biyya lafaa kana diriirsu gadaameessaa keessa tolchu jedhee waaqayyo waaqummaa isaa himate moo himanne. Himatee jira sirrii. Goobas. Akkuma hima jechuun kallattiidha moo alkallattiidha dubbiin kun? Kallattiidha malee. Alkallattiin hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqatoo himate. Yesuus Kiristoos Eessatti himate? kallattiin ani waaqa kan jedhee otoo hin taane iddoo kanatti maal jedhee waaqayyo abbaan akka isa ergelleen dubbata. Okay, ergama qaama isa ergee jira. Jechuun san hin dinne ergamummaa san dinne bar. Loriko. Yaa. Kallattiidhaan Yesuus hin himanne. Waaqayyo abbaan kallattiin himate ana malee waaqayyo hin jiru jedhe waaqayyoon. Miti. Himate ana bukketti waaqayyo biraa hin waaqessina waaqayyo biraa jedha. Abboomii kurnan keessaa tokkoffaatu waaqayyo biratti waaqa biraa hin godhatina jedhe miti. Sirriidha. Yesuus Kiristoos dhufee biyyuma lafaa kana ani waaqa keessanii ana malee waaqayyo hin jiru jedhee beeka. Anatti amanaa jedhe malee akkas waaqayyo ana malee hin jiru Akkas hin jenne anatti waaqayyotti jedhe dura waaqayyotti amanaa jedhe anattis jechuun tiis jechuun afaan Oromoo sii galuu qabdi. Maal agarsiisa? Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyotti amanaa jedhe dura sii waan takkumaatu seelloo afaan Oromootis waliin deemna suuta. Eenyutti amanaa jedhe eenyutti amanaa jedhe Yesuus. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Waaqayyo kamitti amanaa jedhe inni nu waaqayyoodha. Waaqayyo abbaatti. Waaqa lama waaqayyoon abbaa maal ta'utti amanna? Maaliif beektaa? Asitti waan tokko si ibsuu danda'a.
Abbu Maaz ahun otoo laallee atumti kuni siinii kuu dandeenya namni maalii ka otoo jennee namni qaamota baay'ee wal keessa jirudha. Namni jechaadha. Foonni illee ni qabna, hafuurri illee nama keessa ni jira, lubbuun illee ni jira jechaadha dhalli namaa. Okay, yoon foon hin qabaanne nama ni jedhama? Biyya lafaa irratti hin argamtu, hafuuradhaati. Goobas. Ijaan hin argamtu jechaadha. Garuu uumamte waan ta'eef hin baddu. Waaqayyoon si beekaa jechaadha. Beeke. Garuu dhala namaa taatee lafarra jiraachuudhaaf lafa kanarratti argamuudhaaf foon uffachuu qabda. Okay. Yesuus Kiristoos eenyutti amanaa jedhe? Waaqayyoomi? Waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedhe. Okay, ta'isatti maal ta'u isa itti amanna maal ta'u? Waaqayyo duruu jedhe Waaqayyotti amanaa anattis. Waaqayyoon itti amanaa nuun jedhe san kami? Abbaa isa na erge sun ta'uusaatti amanaa jechaasaati. Okay, abbaa san malee Waaqayyoon biraan ni jira? Akka inni erge anaan amanaa. Ani isaan amma maaliif beektaa? Jarri konteentiin achirratti barbaachisee Waaqayyo siin ergine jedhanii warri Ayuudotaa isatti falmaa jiru. Haa jedhan isan amma wangeela kanarra maaliif akka inni akkas jedhe sitti hunkooti. Inni siin ergine ati asuma abbaan kees Yoosefi haati kees Maaramiini atiin ergamne Waaqayyoodha abbaan koo maaliif of hin jettaadha falmiin isaanii san. Inni garuu ana abbaatu erge jedha. Isaayyaas keessatti akkuma dubbatame immoo dubarri in ulfoofti ilma sin deessi jedhamee barreeffameera. Ilma deessi dhuga deesse. Fedha dhiiraan alatti. Amma kana hundaa miti kana hundaa sirraa gabaabsuufi waan jedhe kakuu moofaa keessatti bakkuma hundatti Musettis Waaqayyo yeroo dubbatu abboomii keessatti Waaqayyo ana malee hin jiru jedhe. Waaqayyo san malee waaqni biraa ni jira. Waaqa bara kakuu moofaa malee. Waaqni biraa kan bara kakuu moofaatiif haarawaa jira. Ammallee gara fuulduraatti illee yoomillee Waaqayyo tokkicha malee hin jiru. Goobas Waaqayyo abbaan ana malee Waaqayyoon. Kana namanne taanaan sirumti saayuu namni beentee miti kana namanne taanaan. Goobas Yesuus Kiristoos akka jedhu Waaqayyo kootii fi keessan jedhe. Yesuus Waaqa ni qabu moo hin qabu? Waaqayyo Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti abbaa kootiif abbaa keessan jedhe. Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii gara Waaqayyo kootiif keessanii ol naan bare. Waaqa qabu moo hin qabu Yesuus? Inni qaba. Waaqni Waaqa ni qaba? Okay. Asirratti ka amma garaagarummaan keenya beektaa? Garaagarummaa keenya niin beeka ati kiristaanaan islaama. Maaliif beektaa? Maaliif beektaa? Eessi? Macaafa Yohaannisii keessatti kan Yohaannisiin barreesse jechaadha. Leeterii Yohaannisii boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gubbaarra deemti gaafa dubbiftu waan kana si ibsa. Qoy kana Yohaannis tokko. Sana Yohaannis takka takka sana osoo hin ta'in ka kallattiin dubbate kun Yesuus Kiristoos Waaqaan qabaa jedhe sun Waaqa ettaniin. Qoy. Kan kallattiin dubbate baasa. Akkana jedha Yohaannis 20:17 laala akka jedhu. 20 Kanaan baasuun baasu. Akkana jedha. Si baasa maasanitti jira. Akkana jedha Yesuus immoo ana hin qabin jedhe. Garte Maryam Magdalaanii ni beek Maryam ishee Yohaannis saniin. Yesuus iyyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe. Abbaan eessa jira? Waaqarra jira. Goobas. Gara abbaatti ol hin baane. Iddoo hin argamne jechaadha. Waaqarra jechuun. Iddoo hin argamne kallattiidha. Waaqarra jira jechuun waa hunda uumaa waa hunda gararraa Waaqayyo. So, okay. Jecha hafuura jecha hin argamu jechaadha. Okay. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqii. Waaqayyoon obboloota qaba? Hin qabu. Hin qabu. Okay. Yesuus obboloota ni qabu moo hin qabu? Qaba. Goobas. Hayyee. Ani amma gara abbaa koo. Okay. Ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessanii. Yesuus abbaa ni qabu moo hin qabu? Hin qaba malee. Abbaa foonii qaba moo abbaa hafuuraa qaba? Uumaa. Goobas. Abbaan Yesuus kun siif maal ta'a? Waaqa. Okay. Anaafoo maal ta'a? Waaqa siifillee. Yesuusis anis atis Waaqa tokko walitti qabna jechuu. Perfectly. Kanaafuu Yesuus Waaqaa miti jechuu. Akkas jechuu hin dandeenyu. Hayya. Afaan Oromoo kana jedhama. Maaliif beektaa amma loojii maaliif
maaliif eeyyee? Goobota. Baay'ee gaariidha. Amma immoo anaaf immoo achi deebi gaa. Yohaannis tokko tokko rankii dhaggeeffadhe miti. Nin jaala isaanis nin jaaladha uumaa kanarrattis ammas kanarrattis waan bareeddu. Okay Yohaannis takka. Yaa. Akkana jedha. Sagalichi achirraa eegallagaam akkana jedha. Maal goosiidha si dhugaa baay'ee namatti tola. Si dubbisa. Ilaa hanga boqonnaa meeqaan si dubbisa? Ilaa hanga afuriin si dubbisa dhaggeeffadhu. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedhe. Takka tira deemna amma. Okay, sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture mi? Sagaleetu jalqaba ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Goobas. Sagalichi eenyu bira ture sagalichi? Waaqayyo bira ture jedha. Waaqayyo kan bira ture? Waaqayyo bira jedha. Jedhi direct rakkoon hin jiru. Bira jechuun akkanaa fi amma wal bira jirru kanaami? Afaan Oromooti. Walii galla afaan Oromoo sirra hin beeku narra hin beektu. Bira ture. Okay. Sagalichi eenyuti? Waaqayyoon inni bira ture san eenyu? Eeshi eenyu jedha. Dubbisi. Okay. Okay, bakka sagalichi Yesuusii mi sagalichi? Sagalichi akkasii isa bira hin deemna rakkoon hin jiru. Jedhi amma. Okay. Hayyee kanuma naa deebisa sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture. Waan hunduma dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi kuni eenyu bira ture? Waaqayyo bira. Waaqayyo kan bira? Okay, hayyee. Waaqayyo bira ture. Waaqayyo bira ture jedha sagalichi. Maal gilsiin waan dubbisaa jirtudha bari tamanaan jira tamanaan. Afaan walumaa galuu fi bara akkatti fudhatu atis. Okay. Sagalichi jedha amma dhaggeeffadhu. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Laal sagalichi waan kana lamaan laala sagalee dama kuni Waaqayyo haa jennu. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi Waaqayyo ture jedha ofii isaati sagalichi kun. Sagalichumti mataansa? Ofii isaati sagalichi Waaqayyo kan kopha. Sagalichummaan kunuus ofii isaati Waaqayyo ture jedha. Goobas. Jedhi. Okay, Waaqa meeqa? Kana mitiire. Waaqa meeqa? Tokkumadha. Okay, rasi sagalichi kun eenyu jettanii beektan? Eega bareeda. Ati maqaan kee amma eenyu? Abumaaz moo Abumaazi? Abumaaz. Eloro'ii jecha. Abumuaz. Baay'ee gobozi baay'ee gaarii jechaadha. Amma fakkeenyaaf ati Abumuaz miti? Anaaf ati qaamaan wal beekna? Qaamaan wal beekna? Wal hin beeknu. Maaliin wal argaa jirra? Sagalee. Sagalee. Miti? Sagaleedhuma kootu hojii hojjechaa jira amma. Sagaleedhuma keetiin sin beeka. Sagaleen kee gara. Sagaleen san si bira jira moo si keessa jira? Si keessa jira moo si bira jira sagaleen? Qoy isatti deebinaa jechaadha. Amma haasaa jirtati. Digala kanaafuu qaamuma keetii jechaadha. Sagaleen kee qaamuma kee moo qaama kee miti? Sagaleen qaama kiyyaam sagaleetiyya malee. Sagaleedhuma keeti miti? Kan biraa? Sagaleen ana keessaa baati. Sagaleen na bira hin jiraattu, na bira hin jirtu. Bakka sumadha miti? Yoo ati amma fakkeenyaaf mucaa kan kee iddoo ta'etti ergite maaliin ergita? Deemi jettee ma sagaleedhaan miti? Isumaanii lafa samaa uumee jedha miti? Qoy dhaggeeffadhu. Calqabatti Waaqayyoo Waaqaaf lafa ta'ii jedhee jedha. Hin ta'ee jedha. Sagaleedhuma isaatiin ta'ii jedhee jechaadha. Sagaleedhuma isaa dubbate. Okay, sagalichuma kana deebina hayyee. Ammas marattuun xumura. Sagaleedhumatu. Okay, sagalichuma akka isin amantanitti Yesuusii mi? Sagaleedhuma kanatu ta'ii jennaan sagalichuma waaqniif lafti kun ta'ee jechaadha. Okay, mee sagale akkuma deemtu ta'ee deemu. Qoy. Na xumurtisi. Sagalichumti jedha. Macaafuma Yohaannis tokko kanatti gaafa gad deebitee laaltee sagalichumti foon uffatee. Uffatan jedhu nama foonii ta'ee nu jedhu foon uffatan jedhu. Nama foonii ta'ee jedhu foon uffatan jedhu.
Maaliif jedhe isa dubbifachuu dandeessa rakkoon hin jiru. Kana irratti waliin jedha. nu manam waan macaafarra daaree Foon uffatee hin jedhu. foon uffatee jedha. Hin jedhu foon Gara uffatee. biyya lafaa dhufe nu gidduu buufatee. Nama foonii ta'ee nu jidduu buufate jedha. Foon uffatee hin jedhu. Ishi haa ta'u. Bareedannis. Isuma hin ta'a. Kanuma irratti si deebi'a. Kanaafuu jechaadha. Sagalichumti amma sagalee waaqayyoo akka sagalee mataa kootti ilaaluu hin qabu. Ani beekta sagalee rabbii akka sagalee keetti ilaaluu hin qabdu. Sagaleen rabbii uumuullee ni danda'a, tolchuullee ni danda'a, hojjechuullee ni danda'a, wanta hunda gochuu danda'a. Sagaleen namaa fi sagaleen rabbii gara garadha jechaadha. Sagaleedhuma rabbii kanatu nu gidduu buufate nama ta'e. Nama ta'e jechuun immoo namni nama bakka. Nama ta'e jechuun guutummaatti nama ta'e. Waaqayyo ani namaa miti jedha. Waaqayyo ani namaa miti jedha. Sanitti deebina. Sagalichumatu nama ta'e jechaadha. Sigala nama purposely because purposely nama ta'e. Sababii qaba sababiin nama ta'eef. Okay, amma gaafis gaafadha waan uummata dubbiste kana hunda akka biraatti. Sagalichi Yesuus moo Yesuus miti? Yesuus. Goobas waan biraan jedhani bakka sagalichaa kana Yesuus jedhan. Yesuus jalqaba waan hunduma dura tureemi? Yesuus Waaqayyo bira tureemi? Waaqayyo kam bira ture? Waaqayyuma bira ture. Waaqayyo kam? Waaqayyuma isa jedhu sana achumarra argite miti maal? Irraan si deebi'a. Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture. Argite miti Waaqayyo isa kam jedha wajjumaan dubbisaa jirra bara. Waaqayyo bira ture naan jedhe afaan Oromooti miti sagalee Yesuus Kiristoos Waaqayyo kam bira ture? Akkas jennaan immoo ofuma isaa waaqa turee jedha kaasammoo daareektii gaafa dubbiftu waaqa turee jedha miti ofuma isaa. Bakka sagalichaa isin sagaleen kun Yesuus jettanii amanta bakka sagalee jedhu kana Yesuus itti galchina. Sagalee Yesuus jalqaba waan hundumaa dura ture. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa Waaqayyo. Yaa. Akkasiin okay Yesuus waaqa kam bira ture? Waaqayyo bira ture. Akkana jechuun Abu Mu'aaz mana kanar Abu Mu'aaz jalqaba mana kanarra ture. Abu Mu'aaz Ahmad bira ture. Abu Mu'aaz ofii isaatiif Ahmadi. Ahmad meeqa? Yaa akkas miti. Akkas fakkeenya si godha loojikii. Fakkeenya kun yoo si gale. Fakkeenya si godha. Okay. Fakkeenya si godha. Mana kanarra jalqaba kan ture eenyu? Maaliif beektaa? Naadimsa mana kanarra wal qabata. Yoo seerlu afaan dubbiin kun si gale waan kun isin dhibu waan jedhe. Mana kanarra jalqaba kan ture eenyu? Anaami? Tokko miti. Maaliif beektaa? Okay, ayyasumatti si deebi'a. Ati ofii kee uumuullee hin dandeessu hojjechuullee hin dandeessu. Diinuma siin hin jenne fakkeenya lamisaalee jedhanii for example jedhanii mana barumsaa yeroo si barate Yesuusis fakkeenyaan barsiisu ture. Fakkeenyaan si godhu jira akka si galtutti mana kanarra jalqaba kan ture eenyu? Yeshi. Itti aanee ibsaa kanaan na bira dhufe. Yeshi. Ibsaan na bira dhufe. Jalqaba immoo ture ibsaanii jedhoore. Dhaggeeffadhu ka kanaan si mudeema. Abu Mu'aaz jalqaba mana kanarra ture. Abu Mu'aaz ibsaa bira ture. Abu Mu'aaz ofii isaatiifuu ibsaa meeqa? Ibsaa taanaan ibsaan tokkuma ka anas jiru. Aboo maal jechuudha? Ibsaa meeqa ta'een jedhe? Abu Mu'aaz miti. Ati Abu Mu'aaz miti. Maqaan kee maali? Ibsaa taanaan ibsaan tokkichuma ka. Okay, ati Eloori okay. Abu Mu'aaz jalqaba mana kana banee ture. Abu Mu'aaz Eloorii bira ture. Abu Mu'aaz ofii isaatiifuu Eloorii. Yoon jedhe Eloorii meeqa taane? Tokkodha ka Elooriin kun asuma jira ka. Ani eenyu ani Abu Mu'aazii miti. Ati Abu Mu'aaz Elooriin kunooti. Yoon si bira jiraadhe anaaf eti tokko. Ati Abu Mu'aaz ani Eloorii. Tokko miti ka qaama lama wal bira jiraami. Maal tokko na godhe silaasan anaaf isin tokko miti. Okay, Yesuusii fi Waaqayyo wal bira ture moo wal bira hin turre? Akkas jechaan jiru. Yesuusii Waaqayyo wal bira ture moo wal bira hin turre? Elaa jalqaba sagaleetu ture sagalichi Waaqayyo. Sagaleen san Yesuusii moo Yesuusii sagaleen san? Sagaleen keessuma bira jira miti amma. Kan na bira hin jiru sagaleen na keessa jira malee na bira hin jiru. Akkas jechaadha beektaa. Elaa. Hin jiru dogoggora afaan seerloo afaan. Ahmad fudhadhaa.